harka fuudhe kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube channel kiyyaa nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa fayyaa kooti nagaa kiyya yaada keessanirraan kanaaf isiniin jedha akkam isin nagaa keessanii fayyaa keessanii wajjin maal fakkaata adda fagaanneetii jirra adda fagaanneerra ay madaami taddan fageessee bar ay biiroo taata addan fageesse ke viidiyoo jedhama jaafur moojiya shan dhuga karaa viidiyoo jedhu dhabee biizii ta'e akkanatti amma kanaan booda hin badu dhufee jira na hordofaa isin bicha isiniin jedha egaa YouTube irraa baduu kiyyarraa fagaachuu kiyyarraa kan ka'e nagaa gaafachuudhaaf akkanatti na jalaa badee jira nagaa gaafachuun yoo akkatti na jalaa badee kaameraa ilaaluun akkatti akka nama haadisiitti naash koromamaati jira homaa miti isiniin jedha egaa yeroo dheeraa ta'ee jira ergan badee YouTube irraa yeroo dheeraa ta'uurraan immoo kan ka'e guyyaarraa kanaa mee maal fiddee dhufte hawwiin jettanii yaaduun keessaniin oolu nan immoo gisee dheeraa badee gaafa dhufu waan gaarii tokko fidee dhufa jechuudha waan gaarii waan nama fayyadu fidee dhufa kanaaf jennaan anis immoo egaa oduu sanitti hin baay'isu guyyaarraa kanaa maal nu qabattee dhufte yoo jettanii akkamittiin karaadhuma buufata xiyyaaratiin meeshaa kiiloo 94 hanga kiiloo 100 yookiin immoo shaantaa 3 hanga shaantaa 4tti fudhatanii galuun akka danda'amu sheer isiniif godha hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turan affeerraa kooti akkasumas dammoo shaantaa 3 yookiin shaantaa 4 kana tikeetti argachuudhaaf akkamittiin arganna warroonni jettan viidiyoo kana keessatti argattu viidiyoo kiyya hanga xumuraatti dhaggeeffadhaan affeerraa kooti warroonni beektanis warroonni hin beeknes hanga dhumaatti na wajjin turaa isiniin jedha egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkamitti shaantaa 3 yookiin 4 fudhannee galla yoo jettanii akkasitti shaantaa 3 yookiin 4 fudhatanii itti galan karaa bararaa filaay keeniyaati jechuudha hanga ammatti kan ani arge bararaa filaay keeniyaa qofa kan shaantaa kiiloo 23 shaantaa 3 nama fudhachiisee galu isa qofaadha filaay imaraat filaay Itoophiyaan dammoo kiiloo 23 shaantaa 3 lama qofaadha jechuudha kanaaf wanti adda godhu bararaan filaay keeniyaa ta'uu isaati tokkoffaa lammaffaa dammoo bararaan filaay keeniyaa abudaabii hin jiru abudaabii irraa hin deemu yeroo duraa deemaa ture amma garuu dhiisee jira bararaan filaay keeniyaan Dubaay irraa jechuudha kan isin deemuu dandeessanii tarii shaarjaa akkas naannoo biraa jiraachuu danda'an beekanii filaay keeniyaa kana dura abudaabiidhaan nan beekama ammoo abudaabii irraa jufanii Dubaay irraa kan deemamaatii jiru isiniin jedha Dubaay irraa keeniyaa ga'uudhaaf sa'aatii 4 qilleensi irra tura flying jechuudha keeniyaa irraa immoo Itoophiyaa galuudhaaf sa'aatii 2 tura dirqama keeniyaa qofa miti tiraansiitii kan godhu keeniyaa abudaabiidha kaayiroodha dammoo Itoophiyaa yookiin dammoo abudaabiidha Dubaay keeniyaa irraa Itoophiyaa jechuudha kana lamaan tiraansiitiin isaanii kan amma ammaatitti arge karaa irra darban jechuudha kanaaf jechuudha yeroo immoo asii kaatan shaantaa keessan yeroo miizanarra godhattanii jiraatti as rakkabdan hin gaafatattan jechuudha shaantaan kiyyaa keeniyaatti bu'eetan fudhadhamoo wanta irraaffachuun qabnu jira wanti jabaan shaantaan kiyya keeniyaatti isin kaaroottis bu'aa keeniyaattis bu'aa bakka irraatti buutanitti darbitan sanitti shaantaan kiyya bu'eetana fudhadhamoo shaantaan kiyya kallattii Itoophiyaa naa gala kan jedhu asumarraa gaafatattu yoo hin boote tolee takitti buutee shaantaa kiyyan barbaaddattanii indagana deebistanii too Itoophiyaa chaarjii fudhattu jechuudha yoo immoo asuma Dubaay irraa chaarjii isinii goonee Itoophiyaatti fudhattu jedhan Itoophiyaanumatti argattu yeroo tokko shaantaan nama dura dhaqee gizeen itti bu'u jira yeroo isin bararaa irraa buutanii kan warra isin bararaa irraa itti buutanii shaantaan naannoo shaantaan keessan dura dhaqee bu'uu danda'a inni kun immoo yaa biyya ofiiti waan ta'eef boolla rakkoon tokko hin jiru achitti yoo gaafattan in argattu jechuudha isaa fidanii isinii kennu isa kana wanta namoonni kana dura gizee deeman muddannoo isaa irraa wanta dhageefin isiniif himuu barbaade kana isiniin jedha inni lammaffaan immoo garuu yeroo baay'ee asirratti yeroo baay'ee shaantaan gaafidhuma gaafadha malee karaa irratti hin bu'u jechuudha yaani Dubaay chaarjii goota Itoophiyaanumatti argattu jechuudha inni biraama wanti filaay keeniyaa adda isa godhu maal yoo jettanii gatiin bararaa filaay keeniyaa hedduu tokko gadaanadha jechuudha hedduu tokko gadaanadha filaay Itoophiyaa filaay Imaraatii yaa gatii isaanii qaaliidhaan beektanii wal qixxeedhuma filaay keeniyaan garuu baay'ee tokko gadi haanaadha gatiin isaanii dhaabbataa miti waan ta'eef amma kana amma san isin jechuun danda'u yeroo tokko nama diraama 300 darsumalsii bitatee argeen jira yeroo tokko immoo nama galuu bichaa diraama 300 bitee argeen jira yeroo tokko nama diraama 600 galuu bichaa bitatee argeen jira maaliif jennaan gatii isaa dhaabbataa miti kanaan immoo warroota kaanii gaditti barara
tikkeettiin gatiin isaa diiskaawunti yookiin immoo gadaanaa ta'e bararraa filaa Keeniyaati jechuudha. Ani akka kanaatti itti araba sossobee hojjisiifadha. Akka kanaatti sossobadha araba. Gatii isaas gadaanaadha. Shaanxaa baay'ee fudhee gala jedhaati sossobadha. Tole na akkas isiniin jedha yaa tokkoon siniddu tokkoon tole isinii jechuu dandeessi waan ta'eef isiniin jedha. Yaa birri namni jaalanne hin jiru miti yaa arabatti keetti gota waan ta'eef akkasumatti isiniin jechuun jaaladha. Kanaaf jennaani shaanxaa kiiloo 23 shaanxaa 3 miizanarra godhattu. Kiiloo 23 shaanxaa 3 kiiloo meeqa ta'a? Kiiloo 69. Shaanxaa kiiloo 10 dugdatti baattu. Shaanxaa kiiloo 15 lafarra gottotanii deemtu. Bararraa filaa Keeniyaa abbaa kiiloo 94 jedhan kana irratti yookiin immoo 94 hanga 100 kan jedhamu kan irratti wanti bararoota biraa yookiin immoo tikkeetota biraa irraa haddeessa godhuu jiraate gatii shaanxaa dugdaa shaanxaa dugdaatis kiiloon ishii tikkeettii irra jira. Shaanxaa irratti gottottanis kiiloon ishii tikkeettii gubbaa irra jira jechuudha. Kana hin dagatiina. Kana wajjin walitti daameeti. Tikkeettii gubbaatti tartiiban isinii barreeffamee jira jira. Kiiloo 10 15 23 baay'isu 3 jedhee raawwate isaan booda immoo 10 15 jedheetu jira jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee baratamaadha. Shaanxaa 3 kan karaa filaa Keeniyaa. Inni lammaffaan immoo shaanxaa 4 bitachuun hin danda'ama. 23 gatii isaa wal qixxeedha. 23 shaanxaa 3 yoo bitattan 23 shaanxaa 4 yoo bitattan gatiin tikkeettichaa wal qixxeedha. Garuu yeroo baay'ee shaanxaa kiiloo 23 abbaa shaanxaa 4 kana namoonni bituu danda'an namoota keessa beekan namoota dambanyaa isaanii ta'anidha jechuudha. Kanaaf immoo injirraa argannoo jettani warroonni birrii ergan awwaalaa warroonni birrii hojjetan baay'een isaanii waan kana ni beekurriidha isin gargaaruu danda'u jechuudha. Yaa akka hojiitti isin fayyadamu waan ta'eef isaanii. Kanaaf hojii isaaniitis waan ta'eef isin gargaaruu danda'u. Warroonni kaargoo ergan fi warroonni birrii awwaalaa ergan karaa kanaan isaan isin gargaaruu danda'u. Karaa kiiloo shaanxaa kiiloo 23 hanga 4 kana jechuudha. Yoommoo arabni isin bira jirtan karaa awwaalaa kanaan isiniif namni akkasii dabarsu isin hin eeyyamne ta'e arabni ofii ishiitiif isinii bituu hin dandeessi jechuudha. Akka yeroo duraa samiti yeroo duraa amma fakkeenyaaf araboonni yoo bituu dhaqan xiqqoo ishii gatii namatti dabalu turanii amma garuu gatiin isaa waluma qixxeera jechuudha. Gatiidhuma arabatti gurguranii namoota keenyatti irree gurguraa jiran biyya Imaraatii keessaa yoo bittanii jechuudha. Garuu tikkeettichi immoo Itoophiyaa irraa bitamee hojjetamee kan dhufu waan ta'eef Itoophiyaa irratti yoo bitan immoo amma tokko diiskaawuntii hin qaba jedhama. Warroonni immoo karaa kaargoo akkas karaa alaatiin hojjetan bichisiifattan yoo ta'e isaan Itoophiyaa irraa hojjechiisanii fidu waan ta'eef shaanxaa kiiloo 4 kanarree kan hojjechiisuu danda'u isaan qofaadha jechuudha. Warroota keessa beekan warroota yeroo baay'ee maamila isaanii ta'an kanatu kiiloo 4 isin hojjechiisuu danda'a malee araboonni kiiloo 4 isin hojjechiisuu hin danda'a. 3 walitti hin danda'amu jedhan arabootan jechuudha. Kana isiniin jedha informationii haaraan harka jiru kana fakkaata. Tikkeettiin isaa immoo yeroo bitamu har'a kaanii sorban tokkotti akka caarraa malee hin argamu akka bararaa filaa Itoophiyaa yookiin immoo filaa Imaraatii har'a kaatee har'a bitachuu hin dandeechu bararaa filaa Keeniyaa akka caarraa yoo argatte malee jechuudha. Torban tokkotti torban lamaatti yeroo baay'ee hin argamu. Tikkeettiin isaanii maal fakkaata hin beeku lafa jala bitama. Ji'a lamatti ji'a tokkotti bitama. Ji'a lamatti ji'a tokkotti immoo yoo dursitanii bitattanii gatiin hin qannasa. Maybe diraama 300 diraama 200 jechuudha. Waan akkasii kana gatii diiskaawuntiin argattanii jechuudha. Itoophiyaadhaas lafa jala bittanii waan argisiifattan ta'e biyya kanas lafa jala ji'a tokkotti yookiin ji'a lamatti bitattanii tikkeetticha inti echisiifattu yoo taatanii diraama 200 hanga diraama 300 isaa oliyyuu ta'uu danda'a. Amma kana gatii diiskaawuntii isiniif qaba. Amma torban tokko jala geechanii bittan ji'a 2 yookiin ji'a tokko dursitanii yoo bittan gatii diiskaawuntii ni argattu. Amma guyyaan itti siiqaa deema guyyaan filaangii isaa gatiin isaa dabalaatii deemaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaata kanarraa adda kan ta'e immoo gaafa ofii kiyya amma kana namoonni deemaniitti hin arge waan ta'eef tokkoffaa lammaffaa immoo ofii kiyya haala kanaan tikkeettii bitadheen harkaa qaba waan ta'eef gaafan immoo ofii kiyyaa ittiin deeme immoo waan ani ija kiyyaan arge muddannoon garaagaraa jiranitti buufata xiyyaaraa keessatti wantoota akkasii sana viidiyoodhaan qabadhee isinii dhiyaadhaan isiniin jedha hangasitti nagaadhaan naa turaa fayyaa nagaataa waan dhaggeeffattan.